Ashamaa akka fuune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Balaanesh Mo'isaan jedhama. Ogeettii seeraa fi gorsituu dhimma seeraati. Hawaasa keenya bal'aa baadiyyaas ta'e magaalaa jiraatuuf seerota jiran mata duree garaagaraa irratti hubannoo seeraa uumuudha. Akkasumas jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti jiraannu keessatti mirgaa fi dirqama seerota adda addaa irraa burqan beekanii kabajanii akka itti jiraataniif hawaasa keenyaaf hubannoo uumuudha jechuudha. Gama biraatiinis hawaasni keenya dinagdeedhaanis hawaasummaadhaan dimokiraasii isaanii akka cimsataniif seerarraa hubannoo akka argataniif qophiin kun kan qophaa'edha jechuudha. Hawaasni keenya magaalaas ta'ee baadiyyaa jiraatan hubannoo seeraa akka argatan kan gargaarudha. Gama biraatiinis dhimmoonni nuti irratti barumsa kana kenninu dhimmoota barbaachisoo ta'an dhimma seeraa mata duree garaagaraa irratti kan kenninu ta'a. Isaanis dhimmoota yeroo mara barbaachisan yookaan hojii irratti kan nu qunnaman akkasuma uummanni keenya illee itti tajaajilu jennee kan yaadnu dhimmoota seeraa wal qabatan dhimma yakkaa, dhimma hariiroo hawaasaa akkasumas labsiilee garaagaraa murtiilee mana murtii federaalaa dhadhacha jibbaataan kennaman irratti murtiilee dirqisiisuu fi barsiisuu kan ta'an kan barsiisu ta'a jechuudha. Kabajamtoonni dhaggeeffattoonni keenya haalli itti isaan nu eegan akkaataan ittiin nuti qophii kana dhiyeessinus dhimmoonni inni irratti xiyyeeffatee hojjetus miidhaalee dubartootaa fi daa'imman irra gahan irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ta'a jechuudha. Dhimma barruu keessatti illee egaa qophiin keenya bifa lamaan kan dhiyaatudha. Qophii barsiisaa jechuudha kan qophaa'eetu jiru. Ogeeyyii seeraa muuxannoo yeroo dheeraa qaban seeraatiin affeeree kan dhiyeessu ta'a jechuudha. Qophiin kuni wal duraa duubaan akkaataa barbaachisummaa isaaniitiin qopheesseetoo kan gurra uummataatiin ga'u ta'a jechuudha.